Maalidhaa iqaama kana waanuma isaayyuu hin beeknu iqaama yoo hojjisiifachuu yoo baanne si faayidaasaa maalidhaa miidhaasaa maalidhaa kuni gaaffii obboloota koo keessumaa jechaadha biyya arabaa deemaniiti jechuudha. Kanaaf gaaffii keessan irratti hundaa'ee deebii isiniif deebisuudhaaf dhufeetiin jira. Nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtu? Nagaa keessanii an nagaadha, rabbiin galannaa ta'u. Kuni chaanaalii keessan kennaa jaalalaa jedhudha. Haaraa kan dhuftanii subscribe gochuudhaan like godhaa. Viidiyoo kana jalqabaa isiniin jedha. Akkasumas immoo maatii taatanii kan jirtanii qubaan itti fuudhanii like godhaatoo. Akkasuma immoo obboloota keessanii warra dhimma kanarraa hin beekne biraan ga'aa isiniin jedha. Kanas immoo amman beeku isiniif qooduudhaaf hin dhufe isiniin jedha. Na jajjabeessaa yaada qabdan hanqina isaa ta'uu jajjabina kiyyaas haa ta'u kallattii kamiiniyyuu na jajjabeessaa isiniin jedha. Yaada naaf kennaadha. Koomentii isin barreessitanii walii keessanillee dubbistanii gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan irraa barachuu dandeessu isiniin jedha. Obboloota koo gara yaada kootiitti darba. Innis immoo maal inni duraan dursa wanti isin deebisuu kenna ati eessa jirtaa warri naan jettanii Beerut keessan jira. Garuu Beerut keessaa iddoo lolli ture sana achi hin jiru jechaadha. Ani irraa fagoon jira jechuudha nan gaafadha maatii koo waan ta'eef. Kanaaf obboloonni amma Beerut keessa jirtan carraa kanatti fayyadamtanii carraan tikkeetti kutatanii gara biyyaa galu $550 qofadha waan ta'eef isayyuu dhaqaaf deebii jechuudha. Kutattanii carraa kanatti fayyadamtanii galuu dandeessu. Asii achi qofa $320 jechuudha. Garuu dhaqaaf deebiin $550 jechuudha. Isa kanaan tikkeetti keessan kutattanii akkuma yeroo biraa mi'a keessanii kiiloo 23 akkasuma immoo harkatti kiiloo 8 amma 10 naqattanii darbuu dandeessu isiniin jedha. Namoonni baay'ee viidiyoo kootoon dhaggeeffatanii gaaffii na gaafattu jechuudha. Kanatti aansuudhaan obboloonni baay'een hiikuma iqaama jedhuyyuu hin beekan jechuudha. Iqaama jechuun maal jechuu akka ta'e isinitti hima. Iqaama jechuun waraqaa eenyummaa biyya jiraattan sana keessaa argachuu keessan jechuudha. Achi keessa jiraachuudhaaf eeyyama isin waraqaa biyya sanaa fudhattan jechaadha. Akkuma biyya keenya keessatti waraqaa ragaa eenyummaa keessanii akkuma isinii kennamu jechaadha. Gandi biyyi isin keessa jiraattan sun jechuudha. Akkasuma eeyyama jiraattu bakka jiraattan sana keessatti yookaan immoo jiraata biyya sana keessa ta'uu keessanii waraqaa isin hojjisiifattanii harka keessan irratti qabattanidha jechuudha. Kanaaf iyyuu iqaama jechuun walumaa galatti waraqaa eenyummaa biyya jiraattan sana jechuudha. Biyya sana keessa akka jiraattaniif isiniif eeyyamamuu isaati jechuudha. Kanaaf iyyuu waraqaan kun immoo ammamiin hojjetamaa yoo jettanii akkana biyya keessa jirutti ani Beerut keessan jira. Beerut keessa akkana jirutti yeroo baay'ee kan ijoolleen gaafachaa jiran ijoollota biyya Beerut keessa jiranii fi biyya Saawudii keessa jiranidha. Biyya Saawudii keessa ofii kiyyaaf waan irraa beeku hin qabu waan ta'eef namoonni achi keessa jijjiraatan ijoollee baay'een beeka waan ta'eef gaggaafadhee dhufee isinitti himuu danda'a jechuudha. Garuu bakka nan jiraadhu keessatti iqaamanii ba'uudhaaf hangafsinitti fudhata yoo jettanii karaa seera qabeessa yoo dhufta viizaa isiniif hojjetame ji'a 3 erga dhuftanii biyya kana keessa seentanii bakka hojii galtan sana amalaanis haa ta'u warra maatii bira galtan sanaan erga waltaatanii booddee maatii isin bira galtan suni mana yaalaa isin geessanii marmaraa jechuudha. Yookaas immoo meedikaala fudhattanii sana booddee suura isin barbaachisaa suura kaatanii maatii isin bira jiraattan santu iqaama isiniif hojjisiisaa jechuudha. Ji'a 3 gidduutti isiniif hojjetamee isiniif xumurama. Kanaaf iyyuu faayidaan iqaama maalidha? Miidhaa hin qabaayii yoo jettanii faayidaan iqaamaa rakkinni tokko gaafa dhufee tooyii isinirra ga'u jechuudha. Jiraattu biyya sanaa keessa waan taateef itti socho'uu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf namni har'a fayyaa ta'uu isaa beeka waan ta'eef bor waan namarra ga'u hin beeku waan ta'eef dhukkubsattee mana yaalaa seenuudhumaafiyyuu iqaamaa yookaas immoo waraqaa ragaa si barbaachisa. Manni yaalaa iqaamaa kee malee si yaaluu hin danda'u jechuudha. Kanaaf iyyuu namni tokko biyya namaa keessa jiraachuudhaaf qofa otoo hin taane biyyuma isaa keessa jiraachuudhaaf iyyuu waraqaa ragaa isa barbaachisa jechuudha. Kanaaf iyyuu baatee galuudhaaf rakkinni tokko yoo si mudate iqaamaa hin qabdu taanani rakkinni sirra ga'uu danda'a jechuudha.
Iqaama malee biyya namaa keessa taa'uu waan ulfaatuuf jechaadha. Madaamota keessanis haa ta'uu bakki maatii simbira galtan suni karaa seera qabeessa viizaa hojjisiisanii ofii isaaniitti si fudhatan yoo ta'e karaa seera qabeessanii dirqamni isaanirra jira waan ta'eef isaantu hojjisiisa jechuudha. Birriillee kan kaffalee kan isiniif hojjisiisu isaanidha jechuudha. Kanaaf namoonni jechuudha iqaama isiniif hin hojjisiifne ji'a sadiirra hin darbina jechuudha. Ji'a sadiitti jechuudha iqaaman kan isiniif hojjetamu kan isin mallatteessitaniyyuu jechuudha. Kanaaf iqaama hin qabne taanaan rakkinni tokko biyya keessa jiraattan san keessatti uumame yoo ta'e ati gara biyyaallee carraan ati galuu rakkina sirratti uumuu danda'a. Yoo dhukkubsatte rakkina sirratti uumuu danda'a. Tarii akka carraa jechuudha waanuma tokko rakkinni sirra ga'ee baatee alatti jennaan qabamtee mana hidhaallee galuu dandeessa jechuudha. Kanaaf waraqaa ragaa yookaas immoo iqaama sin barbaachisa. Waraqaa ragaa jechuudha iqaama walumaa galatti jechuudha. Kanaaf namoonni waraqaa ragaa kana yookaan iqaama kana isiniif hin hojjisiifne gaafadha maatii keessanii ji'a sadii hin darbina isin jira. Keessumaa namoonni Beerut keessa jirtanii haalli nageenyallee yeroo yerootitti hin beekamu waan ta'eef of gattanii hin taa'inaan namni biyya namaa keessa jiru of eeggannoon isa barbaachisaa isin jedha obboloota kooyi. Kanaafiyyuu iqaaman immoo hojjetamee hanga kamitti deebi'ee aareeffamaa warri jettanii iqaamanii deebi'ee kan inni aareeffamuu danda'u waggaa waggaadhaanii deebi'ee tooyi aareeffama jechaadha. Waggaarri yoo darbe garuu isaan irratti lakkaa jechaadha. Guyyaa guyyaadhaanii qarshiin irratti dabalaa deema jechuudha. Kanaaf guyyaadhuma sanatti dhaqameetii aareeffama jechuudha. Fakkeenyaaf ani bara darbe keessatti paaspoortiin koo yeroo isaa waan irra dhumee fi aareeffachuun deeme jechuudha bakkuma jiru kanatti jechuudha. Yeroo aareeffachuu deemu sana paaspoortiin koo Itoophiyaa deemee achitti kan aareeffamee dhufu waan ta'eef amma jechaadha dafeenaaf xumuramee asnaa deebuu didee ji'a sadii waan akkasii natti fudhate paaspoortiin koo. Sana booddee yeroo nan iqaama hojjisiifachuudha ka'u iqaaman kan inni ittiin hojjetamu paaspoortii keenyaan jechuudha. Paaspoortii yoo qabaanne malee iqaama sababa hojjetamuu hin dandeenye fi amma paaspoortiin koo asnaa deebuutti yeroon irra darbe yeroo irra darbe sanaa fi maatii jechuudha. Qarshii itti dabalanii hin kaffalan jechuudha. Kanaaf iyyuu yoo karaa seera qabeessa si fudhatanii karaa viizaa isaanii hojjisiisanii si waamanii maatii sin bira jirtantu isiniif hojjisiisa. Isaanitu itti gaafatamallee ni qaraaman isaan irratti jechuudha kan lakkaa'u. Waan iqaamaa kanadha. Gaaffii yoo qabaattanii wanti isiniif hin galle yoo jiraatte yaada kaa'aa hin jedha. Waan jiru hunduma isaayyuu isinitti himeera natti fakkaatee iqaama jechuun waraqaa ragaadha isiniin jedheera. Kan ittiin kan hojjetamu immoo ji'a sadii fudhata. Ji'a sadii erga turtanii biyyaa dhuftanii bakka galtan sanatti isarraa kaasee hojjetama waggaa waggaadhaan kan aareeffamu isiniin jedheera. Kanaaf iyyuu namoonni isiniif hin hojjetamne callistanii biyya namaa keessa hin taa'inaadha. Of eeggannoo godhaadha. Jireenya keessan irratti isin hojjettan malee namuu isiniif hojjechuu hin danda'u waan ta'eef maatii bira jirtanii is sodaatinaadha. Gaafa rakkin isinirra ga'e miidhamuu tokkorra yeroodhaan jechuudha. Wanta dubbachuu isinirra jiraatu dubbatadhaatoo maatii wajjin jirta wajjin akka isiniif aareessan akka isiniif hojjisiisan godhaa isiniin jedha obboloota koo lafa jirtanitti waaqayyo sinaa eeguu. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Hanqinni yoo jiraatee fi dogoggora jiru hundumaaf iyyuu dhiifama isiniin jedha. Yaada keessan komentii jalatti naa barreessadha. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Galatooma amma viidiyoo biraatti walitti deebinee dhufnu turtii gaarii. Baay'ee.